Durbummaa kiyya obboleettii kiyya balleessee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee hanga kutaa 7 qofatti baradhe. Kutaa 7 gaheen si'a hedduu achi keessatti waan hin kufeef anis barnootan jibbe, barnoonnis anaan na jibbe. Dhumarratti obboleettiin koo hojii dhiistee mana barumsaatti deddeebi'uun kee kutaadhaa gara kutaatti hin darbitu taanaan maal siif fayyadaa? Gadi taa'iitii hojii naaf hojjedhu jettee barnoota anis jibbeen kana akkan addaan kutuna taasiste. Anaa fi obboleettii koo gidduu garaagarummaa umurii baay'ee guddaatu jira. Isheen hangafa ijoollee 8ti, ani immoo quxisuu obboloota koo 8ti. Haati kiyya qixee dhiira 4 fi durba 4 kan deesse yeroo taatu, abbaan keenyi bara mootummaa Dargii dirree waraanaa keessatti lubbuunsaa biyyaaf aarsaa nama ta'edha. Yeroo sanatti ani ijoollee reefuma dubartiin dhaladhu yeroo ta'u, obboleettiin keenyi kan hangafaa garuu otuu abbaan keenyi hin boqotiin gaa'ela dhaabbattee biyya biraatti baddee jireenya dubartii eegaltedha. Du'a abbaa koo booddee jireenyi mana keenyaa bittinnaa'aa dhaabbii sololoo kan hin qabne manca'aa taaniiti guddanne. Haati koo garatti galagaltuu wallaaltee obboloonni koo magaala keessatti midhaan konkolaataarraa buusaa yaabsisaa, hojiiwwan garaagaraa hojjechaa, kophee qulqulleessaa, peestaalii gabaa keessatti gurguraa haadha koo gargaaranii hammuma ishee bira jiraannutti illee bira kan dhaabbatanidha. Rabbiif haa galatu. Har'allee qofaatti dhala koo jettee kan naaf dubbattu, obbolaa koos kan naaf loltu tokkittiin haadha koo lubbuudhaan jirti. Umriin kiyya waggaa 7 yeroo guutu haati kiyya mana barnootaatti na ergitee mana barumsaa galeen barachuun eegalee. Haa ta'uutii garuu yeroo hedduu mana barumsaa keenya keessatti ijoolleen muka tuufoo jedhan keessisaa hoffaa marga waliin biqilee yeroo fulbaanni gahu daraaree walitti daddarbachuun taphataniin anaa fi hiriyoonni koo dubartootaa mana barumsaa keessa naanna'aa otoo jirru reefuma barachuu jalqabeen baatii 2 akkuman fixeen gurbaan tokko tuufoo sana darbatee humnaan kallacha ija koo keessa buusee. Battaluma sanatti ijji kiyya tokko dhangala'ee. Obboleettiin koo magaala biraa waan jirtuuf haadha kiyyaatiin ergii asitti na wal'aansisa jettee ofitti na fudhattee na wal'aansistee iji koo deebi'ee arguu baatus haa ta'uutii garuu gara ija koo lammataatti qaroo dhabuun akkan darbineef wal'aansi guddaan naaf taasifame. Obboleettiin koo bakka jiraattu kanatti ijoollee horatteetti dhiira tokko kan naangafuu fi dubartoota 2 eegoo koo kan ta'an deessee godhatteetti. Yeroo sanatti mataa isheedhaaf haraqee fi farsoo baasteeti jiraatti. Abbaan manaa ishee immoo buufata konkolaataa keessatti konkolaachistoota godinarraa gara aanaa deddeemaniitiif dabaree kennuudhaan akka dallaalaa yookiin immoo faddaalaa isa taasisaa. Kanaan waliin jiraatu. Akkuma ishee bira jiraachuu jalqabeen hojiin koo haraqee kanatti abidda bobeessuu, uffata xixiqqoo miicuu, qulqullina mana keessaa eeguu, namoota haraqee dhuguu dhufan keessummeessuu, guyyaa farsoon gurguramu immoo farsoo gurguruudha. Baruma sanan hojii sana bareen eegalee. Hundaafuu baricha barnoota addaan kuteera mitiire. Isatti aanu akka haaraatti obboleettiin koo barnoota nagalchite. Mucaashee ishee dubaraa tokko waliin jechuudha. Kutaa 1ffaa guyyaa tokko waliin galmoofne. Maalis ta'e obboleettii koo taatus hangafa koo anaatiin illee dubartii deessu fakkaattus haa ta'uutii garuu ija ormaan alatti obboleettiin koo anaan akka dhala isheetti yookiin immoo obboleettii isheetti gonkumaa nan ilaaltu. Baay'ee namiiti, baay'ee immoo gadi na qabdi. Ijoollee koo waliin qixxeetti of ilaaltinaan jettee jechaan, gochaan, hojiidhaan karaan isheen ittiin ganama umrii koo waggaa 8tti na miidhuu hin jalqabne hin jiru. Silaafuu obboleettii koodhaatii haati kiyya isheerratti anaan shakkitiire. Yooma rakkoon gidduu keenyatti jiraatillee balleessaan kan koo akka ta'etti fudhatama malee waan barbaade haati kiyya yeroo dhuftu otoon itti dubbadhee kan koo ishee biratti bakka hin qabu
biyya Arabaa mana Arabaa keessa waggaa 2 hojjedheera. Haa ta'uutii garuu takkaaf akkan yeroon mana obboleettii koo jiru biyya Arabaatti dadhabeen beeku. Alleen ta'u hojjedhee xumurraan namni hojii natti dabalu hin jiru. Obboleettiin kiyya garuu gadi taa'uu koo gonkumaa hin jaallattu. Ani yeroon barnootaan kutaa 3ffaa gahu mucaan isheen ana waliin barnoota galte kutaa 5ffaa jirti. Sababiin kana ta'eef immoo ani barnootarraa yeroo yerootti nan hambisama. Ijoolleen ishee garuu seeraatiin baratu. Akka humna addaa humna dabalataa maatii biraatii kennameefiitti obboleettiin kiyya na ilaalti. Sanarratti iji koo tokko miidhamaa waan na ta'eef maqaamti mana keessaa ittiin na waaman Tokkee kan jedhuuni. Tokkee yeroon jedhu ijoolleen isheenis sirriitti ni yaadatu. Ija Tokkee naan jechuu isaaniiti. Ishuma obboleettii kootu naaf baasee arrabsoon hadoochi jechaa quucarsi jechaa isheen narra keessu kana jedheen jechaan isinittiin dubbadhu. Arraboonni isaa hedduun kan gurraaf beeknu hawaasa hedduu biratti kan beekamani miti. Ishumti anaaf jettee kalaqxee mana keessa kan ittiin gadi na qabdu turte. Otoon kanaan jedhu barnootaan kutaa 7 gahee. Yeroon barnootaan ani kutaa 7ffaa gahu mucayyoon isheen na waliin kutaa 1ffaa barte gara yuunivarsiitiitti imala ishee taasisti. Waggaa 3 yeroo isheen barattee deebitu immoo ani kutaa 7 keessaa bahuu dadhabeen nan kufa dhumarratti dhiisinaan jennaan nan dhiise. Dafqa yookiin immoo humna tolaa obboleettiin koo anarratti waan argatteef mana farsoo mana haraqee sanallee dhiistee magaala jiraattu sana keessatti mana nyaataa banattee duruu halkaniif guyyaan hojjedha. Amma mo'itu natti caalee boqonnaa maleen mana sana keessa jiraadha. Kuni dhiibbaa tokko. Heeruma sababa godheellee carraa koo yaaleen mana sana keessaa akka nani hin baaneef gonkumaa obboleettiin koo manaatiin hin baastu. Dhiirri ana waliin deemuu argamee yookiin immoo dhagahamee jennaan guyyaa sana mucaanana bakka hin taanetti hafuuf kashlabbee waliin dhaabbattaayinaan jechuun abbaa manaa ishee waliin narra dhaabbatanii na tumu. Innillee otoon hafiin jechuudha. Dhiira waliin manattis ta'e alatti haasa'uu hin danda'u. Harka caalu akkan kushinaa keessaatii gadi hin baane barbaadi. Ijoolleen ishee anaatiin balleessanii anatu akka balleessituutti carraa dhabduutti carraa isaanii balleessuuf akkan ka'etti lakkaawama. Mana obboleettiitti miti mana diina ofiitillee akkanatti hin guddatamu. Maarreegaa kutaa 7 keessaa waggaa 3 ergan deebi'ee booda barnoota addaan guteen mana ishee bira hojjechaa otoo hin jiru obboleessi kiyya carraa rabbi kenneefiitti fayyadamee biyya Noorweey maatii isaa waliin jiraatu tokko akka isaatti heerumeen mana godheen yookiin immoo barnoota xumureen kan na eegu kan na argatu isatti fakkaachaa ture. Haa ta'uutii garuu haalan keessa jiru argee dhagahee jennaan obboleettii kiyyaatiin maaliif kana gootaa jedhee ishee mormee. Walirratti dhalatu yeroo garaagaraatti wantoota garaagaraa irrattis walitti bu'u. Obboleettiin koo waan si galchuu hin qabu anatu ishee guddise balbala kanaatii deemi jetteeni. Yeroo kanatti obboleessi koo yoon deeme obboleettii koo fudheen deema malee hin deemu jedheeni. Anis waliin deemu malee jedheen fuuldura isaatti boo'ee obboleettiin koo waan jireenya siif laatu sitti fakkaateera achii as deebitee gara mana kanaa akka hin dhufne jettee na akeekkachiiste akkan sodaadhee duubatti deebi'uuf yaaltus ani garuu kan fedhetti na hawaasu isa waliin hin deema jedheen obboleessa koo waliin hin deeme. Obboleessi koo jireenya mataasaa qaba, ilmaan qaba, biyya hambaa jireenya gaarii jiraata. Haadha koof obboloota koo warra kaaniin malee anaan hanga ijaan na argutti eessa jirti naan jedhee hin beeku. Mana obboleettii kootti kan hin miidhame kana qofaa miti. Yeroon kutaa 6ffaatti baradhu ilmi obboleettii koo jechuun immoo anaaf dhala koo kan naaf ta'u waggaa 2 na hangafu dirqiidhaan ija isaanii ilaallatee na darbatee na gudeedee durbummaa kiyyallee balleesseera. Kana kan isin ajaa'ibu abbaan dhagaheera abbaan manaa ishee jechuudha. Yeroo waa'ee koo itti haasa'an jirti gaddeebituun ijoollee koo kan balleessitu jedheetiin hamata malee anarra goree takaa dogongoree naaf hin dubbatu.
bifa kanaan ulfina koollee mana kana keessatti hin dhabeem. Obboleessi kiyyaa mana isheetii yeroo na baasu umriin koo waggaa meeqa yoo ta'e gaariidha? Waggaa 27. Dubartiif waggaa 27 jechuun heerumtee mana godhattee ilmaanillee umriitti horattudha. Ani garuu jaalallee tokko waliin illee sa'aatii kanatti hariiroo jaalalaa waliin eegallee sababa obboleettii kiyyaa jedheen waa hunda jireenya koo keessaa nan dhabeem. Mana sana keessatti du'a qofatu dhufee nan arganne malee rakkoon dabareedhaan wal furuun harka obboleettii koo fi ijoollee isheetiin dabalatee immoo abbaa manaa isheetiin narratti deddeebi'aniiru. Reebameera, darbatameera, dhiitameera, waan ani hin taane tokkollee hin jiru. Kanaan obboleessi koo boqonnaan ani qabu biyya kana keessatti guyyoota muraasadha waan ta'eef amma silaa haadha koo biras obboloota koo kaan biras deemeen jireenya isaanii ilaaluun fedhan ture. Haa ta'uutii garuu akka keetti kan miidhameeru takkaafiyyuu jira jedhee waan hin shakkineef isaan dhufanii bakka nani buufadhutti nu haa ilaalan malee anisiin dhiiseen deemu naan jedhee gara magaalaa Finfinneetti ol na fudhatee haati keenyii fi obbolaan koo warri kaan waggoota hedduuf ijaan waliin argine akka dhufanii na ilaalanii taasisee hanga yoonaa hanga isheen kana taatutti maal eegduu jedhee isaan gaafate. Haati kiyya yooma dhabde haa heerumtuu gadhiisinii jedheen kadhadheen dadhabe jettee deebistee fi warreen kaan garuu mana ishee keessa jireenya gaarii barnoota gaarii akkan barachaa jiraachaa jirutti beeku malee jireenyi mana obboleettii koo kanaan akkana gaheeru hin beekanii. Miidhamuu dugda koorraan kan ka'e ol jedheen seeraan illee deemu. Kanaan obboleessi kiyya maal siif godhaa? Hangan ofiifillee haala mijeeffadhutti maal siif mijeessaa? Waan barbaadde filadhu kan feete humni koo dandeenyaan siif hin godhanaan jedhee. Yeroo kana anis yooma xiqqaate namumti na beeku bakka itti ijaan nan argine biyya hambaa na ergin jedheeni. Yeroo kana inni ittuu ni miidhamtaa gaa'ila malee dhala malee haftanaan jedhee. Anis kanaan booddee gaa'ila sagamiin dhaabbadhaa waan hundumaattiyyuu abdii kutadheeraa hin barbaadu. Ani kan hin barbaadu biyya hambaa deemeen hojjedheen obboleettii koo caaluudhaa. Hamma isheen na boossiste hanga isheen dubartii hiika hin qabne faayidaa hin qabne na taasiste ani immoo jiraadheen jireenya mataa koo hojjetadheen naaf darbee akka isheen na argitu hin barbaadan jedheeni. Yeroo kana inni tolee ni feeta taanaan beenunaan jedhee waraqaa eenyummaa naa baasee paaspoortii saffisaan haa gochuun waan hundumaa na xumursiisee magaalaa Finfinneetii hanga viizaan kiyya deebite mana naaf kireessee ofii gara biyya dhufeetti deebi'ee. Kanaan viizaan kiyyallee dhufee gara biyya hambaatti dulluma keessa imala koo jalqabaan raawwadhe. Hojiin biyya Arabaatti na mudate hojii otoo hin taane boqonnaadha. Hojiin humnaa namatti ulfaatu akka ba'aatti lakkaa'amu hin jiru. Yerooma fudhata hundumtiyyuu anaaf haasoo qoosaa turanii wantan keessa turerraa jechuudha. Mana Arabaa keessa waggaa 2 oliif ergan hojjedhee booda obboleessumti kiyya biyya Norwee jiru kuni haala ittiin piroosesii naaf godhe hin beeku gara biyya Itoophiyaatti deebi'iitii foormii kana gugguutiitii baatii muraasa qofa turta sanaan ana bira dhuftanaan jedhe dhugaayyuu hin seene gara biyyaatti deebi'een foormiiwwan inni guutinaan jedhe embaasii deemee guuteen baatii 2 torbee tokkotti viizaan koo naaf deebi'ee biyya Norween dhaqee rabbi na gargaaree akkuma isa bira gaheen torbee booddee mana yaalaatti na fudhatee dugdi koo naaf dhidhiibamee fiiziyooteeraappiin naaf taasifamee ijji kiyya akka dhani hin argine beekamullee golgaan isaa irraa naaf kaafamee hin argu. Haa ta'uutii garuu nama arguun fakkaadha. Kanaan jireenya haaraa obboleessi kiyya dulluma keessa na jalqabsiisee. Kana qofaa miti gadi bu'aa ta'us hojii ta'ee naaf barbaadee na galchee hojii sana hojjechaa mana isaa ijoollee isaa waliin jiraachuun jalqabee. Maallaqan biyya hambaatti hojjechaa turellee biyya Arabaatti jechuudha. Hagas mara kan hin balleesseeru hin qabun ture. Yeroon dhumarratti biyya Arabaa gadhiisuuf jedhu gara akkaawuntii obboleessa kiyya kanaatti ergadhe. Yeroon biyya Norwee dhufu kana jala jalaan naaf kennuun akkan uffadhu, akkan dibadhu, akkan bareedu na gorsee maallaqa sana jala jalaan naaf kennuun jireenyi takkaadha. Du'anii wal dhabuun waan jiruuf waan sitti fakkaate waan sammuu keetti amane jiraadhu eenyuufiyyuun dhiphatiin abalu namii dheera jettee waa'ee kaleessa darbee yaadiin akkanumatoo yaadanii darbuun ni jira jedhee na jajjabeessuun mooraaliin jiraadhu obboleessi koo waggaa 30 booddee naaf kenne. Kan isin ajaa'ibu bilisummaa yookiin immoo firiidamii addaa asitti waan hin argadheef biftin kana dura hin qabnellee narratti biqilu eegalee. Dubartii magaala jedhamtudha. Bareedina hagasiis hin qabu. Haa ta'uutii garuu waggaa 2 magaalicha jiraadhee jennaan guutummaa guutuutti eenyummaan koo
moraaliin jiraachuuf hin qabu. Umriin koo reefu akka inni ta'e waan hundumtuu naa galuu eegalee. Afaanis afaan biyya sanaa saffisaan bakka hojiitti shaakalee. Namni afaan biyyatti dubbatu beekummoo nama waliin walii gala mitire. Kunanaaf waan salphaa ta'e obboleessi kiyyaa dubartii faranjii biyyuma Norwee fuudhee ture. Anaanis rabbi na gargaaree bu'aa bahii kana hundumaa keessa lammii Norwee na fuudhuun argadhe. Maatiinsaa gurraattii ta'uu koo jibbanis inni garuu na jaallatee gaa'ela na waliin dhaabbatee. Hin amantanii ani hojjaadhaan hojiin na quucarsee gabaabduu tokkodha. Inni immoo dheeraa hojjaansaa samii keessa tuqaa. Haa ta'uutii garuu gaa'ela irratti namni waliin galle hin jiruutii waliif gallee waliin jiraachuu eegallee. Har'a gaa'ela kana keessa waggaa 12 jiraadhee. Ijoollee 2 ijoollee dhiiraa babbareedoo bifaan abbaa isaanii fakkaatu rabbi guddaan naaf kenneera. Har'a waan hundumtuu darbee seenaa godheen yeroon itti naasa'udha malee yeroon bu'u miti. Obboleettiin koo kana keessatti na guddiste nama akkan hin taane sammuu ijoollummaatiin narra keesse har'a ol yeroon jedhu akka giiftiitti na ilaaluun na kadhatti. Finfinneetii mana ofiif barbaadeen otoo hin taane ishumti jijjiiramuu kiyya ijaan haa argituuf si'a 2 biteen gara biyyaatti galeen maatii hundumaa ishee dabalatee waamiin akka isaan na eebbisiisan taasiseera. Ani silaa hundaafuu keessan jiraadhu mitire. Intalli ishee jechuun immoo waliin kutaa tokko faa kan galle Finfinnee jirtiiti. Mana ishee keessaa tokko karaa malee akka galtuuf karaa haadha ishee dhuftee na gaafatteetti. Maal jedheen yoon deebisee fi gaariidha. Ani bar lafa taa'een otoo hin taane kushinaa keessan keessa halkaniif guyyaa hojjedheen hin bite malee qoosaa haasa'aa arrabsaa miti. Atis kushinaa namaa keessa galiitii hojjedhuutii ijaarradhuutii nama ta'in jedheeni. Durayyuu namni rakkina keessa ture gaafa nama ta'u arrabni isaan danda'amu jettee naaf deebiste. Gaafa rabbi lafaa nama kaasu yerootti hin fudhatu sekendiin lakkaa'u. Hamma guyyaa sanaatti danda'anii obsuutu baay'ee ulfaata malee guyyaan suni gahee jennaan garuu hundumtuu harka keessan galaa. Waggaa 10 gadi jedhu waggaa 10 immoo ol jedhu waggaa 20 gadi jedhu waggaa 20 immoo deebisanii ol jedhu hojii waaqayyoof baay'ee dinqiidha. Obboleettiin koo akkas dhama'aa hojjechaa anaanis hirriba na dhawwaa nagaa na dhawwaa na hojjechiisaa turte har'a harka ijoollee isheetiin gargaaramti malee homaa waan tokko hamma kana dhamaate kan hambifatteettu hin qabdu. Manni isheellee hanganani yeroo dheeraaf beekutti mana kaartaallee qabu miti. Haa ta'uutii garuu ishee kana walitti qabuuf jettee maqaan taane hojiin taane naaf kennaa naaf laachaa turte. Tokkee isheen naan jedhan ija tokkoon na waamanii ture tokko ta'een hin hafne. Rabbi na gargaaree dhiifama naaf godhee. Obboleettiin koo haadhuun koo kan na goote garuu yoomiyyuu bara jireenya koo keessatti dagachuu miti sekendiidhaatiif narraa deemuu hin danda'u. Bakka hundumatti godaanni sanarra goote. Isheerra darbee ijoolleen ishee wanta mataa isaanii bara jireenya koo keessatti akkaan hin daganneef narra kaa'an godaannisa qoree guddaa qabu. Haa ta'uutii garuu har'a hunduma keenyaaf rabbi gatii keenya nuuf kenne bakka inni nuuf kaa'ee jirra. Rabbii gaditti obboleessa koo guddaa galateeffachuun barbaada. Karaasaa ijji koo jireenyaaf ta'u naaf banamee karaasaa gaa'ilalleen dhaabbadhee yeroo obboloonni koo haadha kiyyatti inni dura deemillee duruu meezoo isaa namaaf hin buusu isheen booddee deemte maaliif nun gargaartuu jedhanii yeroo komataniini mana obboleettii ishee keessatti eenyutu deemee as jirtaa jedhee ilaaleera. Isheen isin gargaaruu dhiisuun ishee nan ajaa'ibu gatii keessan argattanii obboleettii ishee guddoo dabalatee jettee deebistiifi har'allee harka kootiin iyyuutti hidhadheera. Kaleessaa kaatee haati koo anaaf dhaabbachaa anaaf dubbachaa turte. Dur ijoollee ta'een wantan isheetti madde naaf dhagahaa turuu baattus umriin koo erga jabaatee garuu haati koos mucaan koo dhugaa qabdi jettee dubbachuu eegalte. Sanarrayyuu darbee obboloonni koo warri kaan akkana fudhatan na barsiisan yaalii mataa ishee gochaa turte. Hin milkoofneefi turus bulus isheenis milkaa'ina koo argiteetti. Ijji koos naaf banameera. Har'a dullumni ishee fudhatee bakka barbaaddeetti socho'u dubbattee dhagahamuu baattus haati kiyya garuu haadhuma koodha. Homaa garaa keessatti ishee kan hin qabu hin jiru. Wanti isinitti dhaamuu barbaadu obbolaan keessan isin gargaaruuf mana keessan yoo dhufe obbolaan keessan jireenyitti bitaacha'ee mana keessan jiraata yoo ta'e ittiin darbiinaa. Wanta dhala keessaniitiif gootan obbolaa keessaniif miti nama ta'ee mana keessan kan dhufeef fira hidda kan hin qabneetiif iyyuu gargaaraa bira dhaabbadha. Yoo
namni sun deebi'ee isin gargaaruudhaa baate rabbi guddaan dhala keessan nama gargaaru isiniitiif qopheessa. Borii egeree ofii kan beeku hin jiru. Gaariin akka waaqaa namaaf ta'u hin jiru. Haa ta'uutii garuu gaarummaan dhala namaa eebba jireenyaaf namaaf fiddi. Namni eebbifamuu barbaadu gaarummaa bara jireenya isaa keessatti fuuldura namaatti otoo hin taane fuuldura waaqaatti haa hojjetu. Gaarummaa fi gowwummaan mana obboleettii koo keessatti na jiraachise. Mirga akka hin qabnetti dubbachuu akka hin dandeenyetti irra na dabarse. Kunoo harka gaarii isa ta'e irraa harka waaqarraa jireenya ani yaanne buddeena ani abjoonne na nyaachisaa jira. Warra gaarii gootaniif gaarii akkasiniif ta'u kadhannaa koo yeroo hundaa. Warra immoo ormattis firattis ijoollee keessanittis hamminooftan rabbi garaa keessan isiniitiif haa deebisu. Guyyaa Waaqayyo jedhetti wanti hundumtuun ta'a. Ana obboleettii keessan biyya Norwee irraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf ergite isiniif qooddeen hin kaa'amu. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha namoonni seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan wanta isinitti dhaga'ame komentii jalatti qoodaa jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadde kan nuuf fakkaate. Qopheessuuf qindeessanis waliin kanan ture. Ani gammachiista shoomeeti. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii.